magaalaa Meerilaand jedhamu Waashingtan DC fi akkana Virgiiniyaatti kan dhiyaatudha. Magaalaan kun magaalaa keessa dorgomaa jirru. Kan nu dorgomnu immoo koongirasii jedhanii mana maree yookaan immoo bakka bu'ummaa steetii keessa jirru keessatti bakka buunee dorgomaa jirra. Namichi inni opponentiin kiyya nama waggaa 8 already adda durummaadhaan qabatee jirudha. Magaalaa nuti keessa jirru keessatti akka tasaa uummata Itoophiyaadha kan itti baay'atu. Lammiin Itoophiyaa baay'inaan kan keessatti argamanii. Dubbiin amma jiru deemsa dorgommii keessa kan seenneef iyyuu uummanni Itoophiyaa yookaan immoo uummanni Oromoo waggooti 100 ol biyya Ameerikaa keessa akka jiraatanii ni beekama. Akkuma onlaayinii irratti illee beekuu danda'ama. Bara 1909 yookaan 6 taatee Itoophiyaan fi Ameerikaan waan walii mallatteessantu jira. They call it ally agreement jedhanii basiillee foormii godhanii amma 2024 keessa jirra. Haga ammaatti bakka bu'aa mootummaa kan uummata keenyaa ta'ee saba keenyaaf isa ta'uu biyya keenyaaf isa ta'uu Afrikaa waliigalaaf kan dubbatu tokko illee hin arganne. Haala kanaaf jecha barootii arfan darban keessa mootummaa kan Rippaabilikanii deeggaruudhaan dhimmoota namummaa fi mirgoota namaa achi keessatti eegaman ilaaluudhaan Rippaabilikanii bakka bu'ee dorgomuu jalqabee mootummaan dur ture sunis baay'ee na gargaaree as ga'ee jira. Maalirra jirtaa isa jettu immoo gaamma akkuma beektu warri kaan maallaqa walitti qabanii warri kaan waan adda addaa godhanii onlaayini pireezensii kana fa'aa babal'isanii kenna garuu mootummaadhuma biyya kanaatu onlaayinii poostii godhee namni achi keessaa si filatee gaafa guyyaan dhufu si filata. Isa dursee immoo waan akka poostara fa'aa raabsuu waan akka namoota adda addaatti iimeela gochuu akka tasaa ta'e magaalaan keessa jiru kun yookaan immoo steetiin keessa jiru 80 ol gara warra demokraatiitti of harkisanii demokraatiin egaa konsisti jedhee paartii warra gurraachaa jedhanii garuu dhugaan jirtu paartiin gurraacha bilisa baasee paartii Abrahaam Lincoln kan itti ajjeefame. Abrahaam Lincoln illee nama Rippaabilikanii akka kiyyatti paartiin keenya 90% immoo ajareetanitti amana.